eenyutu jeese jaa Dubbisi kaanii haga dhumaa maal fan dubbisi. lakki haga dhuma maaliif hin abeet 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 haga dhuma maaf hin dubbisa Amaariffaa dhiisaa ka. bar Amaariffaa dhiisaa. ayata takkittiidha bar amaariffaa kiyyaa wayii qisaasii Maala hoo haga bakka tanatti no akkin siin jee bakka ayata tokkichaan ati fidatte lola keessatti kaafiraa fi islaama rabbiin gartee islaam kaafiriinis islaama fixe gatu jira ajjeesu jira rabbiinis firraa dhawaa jee qolomata cabsaa jee kaysaan ummata islaamaa akkanan lafatti akaawan islaamni keeti dhudhungata hin dhudhungatu islaamninis goggoombisan hunda isaaniitu garii booji'an islaamotarraayis warra du'ee jira kiristaana kaafirarraayis warra du'ee jira alhamdulillah so waan san taateef jecha lola keessatti jarri wal lole namni wal lole dhaabbatee wal faarsa moo dhaabbatee wal dhungata wal dhawa namni wal lole kaanis ajjeese kunis ajjeese ammas galee tole Kanaafuu kun egaa jecha namaatiin barreesse malee rabbiin hin jenne jecha akkana. maal jette Kanaafuu kun jecha rabbiitii miti kaa. Walumaa galatti jecha wallahi rabbiitii jedhime miti. okay maaliif jecha mee akkamitti jecha rabbiin taane fakkeenyaaf Jechuun bakka kanatti ani rabbiin wal ajjeesaa jedha jedhee heeyyama jedhee sin amanu. Lammaffaa immoo hayya qayyib kana osoo hin taane quraanni kuni jecha ergamaa kabajamaatii jedha quraana gubbaa irratti bakka tokkotti. Jecha ergamaa hayyee kabajamaatii jedha. ishi tole ayyaa dhoko eebbifamii waaqayyo si haa eebbisu mee waan kana asirratti dubbisna amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesaa dubartoota warra dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne ciisanii beekan warra dubartoota dhiiraa wajjin ciisanii beekan hundumallee ajjeesaa dubartoota dhiiraa wajjin ciisanii hin beekne jechuun dubrummaa warra qaban sanii gad warra ijoollee amata takkaarraahuu haa jalqabu dubra haa taatu dhiirtummaan hin seenin ciitummaan seenin laal hin beekne garuu ofii keessaniif dhiifadhaa hambifadhaa amma dhuguma rabbiitti macaafni kun sagalee waaqayyooti jettee amanta miti Of course. amma dhuguma waaqa jiraataatti waaqayyumatu Jalqaba. ijoollee keessaa dhiira kan Jalqaba ta'e irraa dubbisi. ajjeesaa dubartoota warra dhiiraa wajjin rafanii beekan jechuun harmallaa warra gartee dubrummaan qabne hunda ajjeesaa dubartoota warra dubrummaa qabanii fi hambifadha kan jee kun amma dhugumatti sagalee waaqayyooti yaadoko Jalqaba irra mata dureessaa eenyutu barreesse jedha. Isa dubbisi. maal jette Jalqaba mata dureessaa dubbisi. Ustaad, wayye waanni bareedaa kana dubbisiif maal jettanii na keessa deebii mata duree Samu'eel akka duula itti deeman jedhee no keessa deebii 20 takkarraa dubbisiif ilaan qaafurii. ayye Ani kan jedhu jechuudha. Qoy Gaaffii tokkoon qaba. qoy hin gaafata ayye dhaabbadhu waan duulee ajjechaa waaqa kanuma laalta mata duree jilaalta qoy dubbisima Yoo gaaffii Ofitti maaliif dhaggeeffadhu obse ofii akka gaaffii itti maaliif duulan obsee qoy hin fudhattu daqiiqa quraanaa mee qoy waan obse teenya obse mata duree maal jedha mata duree maal jedha ani quraana malee wangeelatti darbaa jiru wangeela hin dura isa no fixa. Dura isa no fixa. in dhiis wangeela keenya sun quraana finna jechuun ejjirraa namni keenya nama ajjeesaa jedha keenyayyee siisa goo garasee ajjeesnaayyee hanqarabbiis nuuf fiduu dhiis okay wangeelli kan kee laali wangeela kan keete amma quraanaa miti kun okay achi laali mata duree haa dubbistu isummaan haa dubbistu qoy mata duree maal jedha obse Akka itti duulatti adeeman. duulatti adeemanii Akka itti duulatti adeeman. okay eenyu tokkas jedhe eenyu duulatti eenyu adeemu Mata duula duree isaa jechuun macaafichi kan eenyu? duula dhaqanii nama dhungachuuf akka duulatti jechuun akkasii maal godhuu deeman Quraanni duulatti duula jedhee hin jammare dura lolaa jee jalqaba lol hin keetis jalqabne itti seennaa qoy duula jechuun afaan oromoo maal jechuu lola jechuudha. lola maal godhuu deeman lola guddaa lola maal nama kiis godhan moo maallaqa namaa kannan Rasaasa mataa walirraa facaasuu deeman kaasilaa malee okay garee kuni quraana moo sagalee waaqayyooti moo quraana
Hayyee sagalee waaqayyoo hin dhaqqabdan kan keechan xumuraa dur. No, waan sin jedhe dhaabbadhu kan kee fudhata akka keetirraa wala banteen dura dhaabbadhu. Keenyan salfanne si fichisiifne si dubbisne lola keessa jettee naa galeettee irra deebitee ta Saamu'eel diddeeme tana dubbisi amma duulatti hagguu deema maallaqa namaa kan nu deema immoo lubbuu namarraa fuudhu deeman duulatti. Hin dubbisa hin dubbisne bar waaqayyoo jechuu deema kanaan lolatti ajaja waaqayyoon kee. Obse. Amma maalaa jettuudhaaf wangeela natti Waan jettu lolatti hagguu deema maallaqa namaa kan namoo lubbuu namaa nama keessaa baasuuf deeman. Gaafiin koo mata dureen sii galeeraa? Obbali enerjiin irraan fitin jette sirraan fitu yeroo duula dhaqan nama kiis godhuu dhaqan moo maallaqa namaa kan nu dhaqan. Lola ta'uu deeman lolumaaf deeman. Okay, hin dubbisna amma iyyee dubbise yee bakka kana takku farra kunan tokko farra hin dubbisa hanqa afurii dubbista waaqayyo maal jedhe dubbisi. Dubbisaa abboo nan dadhabsiisinaa ta'u dubbisaa. Dubbisi kaa sagalee waaqayyo akkamitti dadhabda oguu quraanatti achis dadhabsiisi jenne si dubbisnee wangeela kee dubbisi hafuura qulqulluudhaan. Yaa Rabbi jara kana qajeelchi. Dubbisi suutaa takka dubbisi gala deemna afaan oromoon dogoggorin amdii sirreessiif. Kutaa takkaaf gimmaasha bichaan baradhe hayaa gadi qabi xiqqoo. Si barsiifna sanis maayee hayyee dubbisime. Waaqayyo gooftaan kee inni biyya Gibxii ol si baasee si wajjin waan jiruuf ati diina keetti duulaaf baatee faradii fi konkolaataa loltuu baate fardeenii fi eenyu dubbachuu konkolaataan jedhurre kun fardeen jedhe kaa dura haya fardeenii fi konkolaatota loltuu kan caalaa guddattus yeroo argitu isaan hin sodaatin bakkee lolaa sanatti yeroo dhiyaattus hubichi gara fuula duraatti ba'ee loltuu keessattis haa dubbatu. Inni yommus yaa namoota Israa'el dhagaa isin waliin butiin qaaqaalee maal? Isin dubbisaame abboo barreeffamni keechanirraa fagooraan. Afaan Oromoo keenyaara beektee maqee Oromoodhaa dubbisi kaa. Dubbisaa sinan amanaan akka keechanii miti. Waan amantas. Afaan Oromooti barsumaaf galaa bara jechuun numa dubbisi. Atummaan akka irraa sii galee laallaa. Ni dubbisaafi? Dubbisiifamti. Ni dubbisi wallaahi lazi. Yaa Rabbi yaa pheenxee tana yaa Rabbi tana. Akka itti duulatti adeemanii jira. Okay, akka itti duulatti adeeman. Duuba akkas jira. Waaqayyo gooftaan kee biyya Gibxii laal. Inni biyya Gibxii ol si baase si wajjin waan jiruuf ati diina keetti duuluudhaaf baatee fardeenii fi konkolaataa loltuu kan kee caalaa guddattus yeroo argitu isaan hin sodaatin bakkee lolaa sanatti yeroo dhi'aattaniis lubichi gara fuula duraatti ba'ee loltuu keessatti haa dubbatu. Inni onnee itti haa kakaasu jechuudha. Onnee uummatatti haa kakaasu. Inni yemmuus yaa namoota Israa'el dhagaya. Isin har'a diinota keessanii wajjin waan loluudhaaf dhiyaatanittu eegaa isaan duratti laphee hin laafinaa, hin sodaatinaa, hin roomma'inaa, hin na'inas. Inni isin oolchuudhaaf isin dura adeemee diinota keessan lolu Waaqayyo gooftaa keessan haa jedhu. Waaqayyo gooftaa keessan haa jedhu. Ila lakkoofsa afur. Kana booddee warri hojii gaggeessan immoo jaraan isin keessaa namni mana haaraa ijaaree eebbisiifatee itti hin galin jira. Inni lola keessatti du'e. Namni kan biraa akka eebbisiifate itti hin galletti gara mana isaatti haa deebi'u. Lola kun hundinuu lola. Duula kana Waaqayyoodha kan ajaju. Ka'ee kun akka itti duulan, akka itti nyaapha ofirraa diinota fi rukutan,
ajjechaadhaafis akka manatti hin galle rukkutaa jechuun lola kun lola akka duuletti deemanii jeemata dureessa kaa'e tooftaa itti deemtee loltu. Iyyaa ammallee ustaaza waanuma kanarratti akkas jedhala. Ati mandara tokkotti duultee yeroo itti dhiyaattu dura dhaamsa nagaa itti dhaami. Isaan deebii nagaa siif deebisanii karaa isaanii yoo siif banan namoonni achi keessatti argaman hundinuu hojii humnaa siif haa hojjetan gabraa sii ta'an jechuudha. Si wajjin nagaa buusuu didanii yoo si lolan garuu ati mandarichatti marsi. Waaqayyo gooftaan kee mandaricha harka kee keessa yeroo buusutti achi keessa dhiira kan ta'e hunduma billaadhaan rukuti. Dubartoota, ijoollee, horii qe'ee wanta mandara sana keessa jiru hunduma wanta booji'amu guutumatti ofii keetii qabadhu. Diina kee irra wanta booji'ame isa Waaqayyo gooftaan kee siif kenne nyaadhu. Mandaroota siif irraa fagoo warra kan saba sitti dhi'oo jiran kana hin ta'in hundumaas akkasuma godhii jedhan Waaqayyo. Hunda kasirraa fagoo kakalotes. So kuni akkanaa jechuu obsee teenya kunoo akkana jedha Waaqayyo. Dabalaa fi Amaaliqoota Saameelis hin dabalaaf. Maaliif dubbisaa ati alii narraa taa'e alii ati narraa taa'e narraa gorii hin gaddaas hin ga'u jaallati. Amaaliqoota ati kan nu Kan shaadaa kanas quba qabadha ustaaza. Ayyata. Kan shaadaa jedhu kanas dubbisaanii. Ustaaza Bibiitti itti dabaleef. Kan shaadaa jedhu Jecha naa deebisaa dur alii narraa gorii ati sin kaasasa dhugaan. Shahaadaa jira nama tokko kuusaa nama shahaadaa ol galcha shahaadaan jira. Keenoo gubbaa kana jira. Shahaadattu na bira jira jedha dubbisaanii. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Asii namni shahaadaa qabadhee intalli takka ol lama kenna na bira jirti. Warra isaati. Asuma Boorana Yabaloo. Ayyee. Bakka akkasitti wanta ifa naan tahintu jira jettee anillee namni hagoolirra baratee jira miree wanta ifa naan tahintu jira jettee wanta san ifa gootanii fi shahaadaa qabachuu barbaadde. Yoomitti mijjataaf dhufuu gaafii gaafachuu beektes. Ammuma gaafatte. Okay, yeah. Gaafiin isin gaafattu kottu. Gaafiin gaafattu ani jalqaba wayita dhalatu namni kamuu muslimaa jedheen. Ana dhugeeffachuu didde sababni isaa namni eega musliima ofii kiristinnaa kaasanii kiristinnaa lammeessu kakaasaniif amantaa jijjiiruudhaa fi amantaa wayita dhalatamu kamuu muslimaa jedheen itti hime. Akkas. Ana garuu na dhugeeffachiisuu didde. Ayyee. Mee namni walirraa xiqqoo hafuura qabaa namni walirra barate jedhee gara keessan kana as dabarsa. Tolchite gataa dhuftu mee. Nagaan siif haa ta'u jirtu akkam? Jirra fayyuma. Anaa dhuftan nama sa'an nagaa. Obsee qoy nama shaadaa qabachuu deema. Obsee teenyaan deeme maal eessa deemta? Koo dhaabbatu obsee. Guyyaa guutuu osoo Lakki ustaas boroochaatti hin deeme maal taatan sila. hin jirtaa ijja kootu yeroo hunda inshaallah tole. Maali naariin kan dura. Deebiin gaafii kiyya garuu borus isinumatti hin deebi'ee isin qaaqsa. Gaafii kan kennu dubbiseette bakka san si dubbisnee miti lola keessatti jette naa galteette kiristaanis nama ajjeesee islaamis nama ajjeeseette argite kun asii siifinne duula ajjeechaa akka itti nama deemanii fixan waaqayyo ajaje akka boojus namarraa gurratan deemaa lola mandara hunda jedhu ijoollees amaaliqoota sarees namaas fixaa jedhu argite. Alquran kun bar ustaaz zaal gaafiin kun maalirraa ka'e seetanii jecha rabbiiti quraanni kun jecha jedhurraa ka'ee miti eeyyanii jannaan jechi quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati kan jedhullee. Ergamaa okay ni jira okay fakkeenyumaan si godha fakkeenya si godha amma ergamaa kabajamaa harmeeteetii sitti nu erga deemiti obseedhaan obsee birrii 100 itti kan jiinii naan jetti. Marmeen tante obsee birrii 100 abbumaasi kan jettiin jedha dubbiin san ta'e eenyutiin si fideen.
Dachee eenyutu Namaa si fi fide? isa walitti fidinaa kan namaa fi quraana. Afaan Oromoo seerluka afaaniiti. Wangeelli quraani afaan Oromootiin haasa'u jira obboleettii Santoo. Afaan keenyaan haasa'u jira. Waaqayyoon afaan nuti beeknu nu dubbata. Waan siin jedhe harmeen tantee deem obseeti yerraa birrii koma takka itti kannii ji'in yoonaan jettee harmeen ta'e birrii koma takka itti kannii jettee yoon jedhe dubbiin kun kan kooti moo kan harmee ta'eetiiti? Kan harmeeti. Ammaaliin harmee ta'eetiin si fide moo dubbii harmee ta'eetiin si fide? Egaa ishiin dubbattetti jecha ishiiti kaa. Jecha ishiiti Goobas. jedhama. Okay, ergamaan kabajamaan san eenyu? Ergamaa kabajamaa maatti beekare? Hin beektu kana rakkinni keeqa. Kana rakkinni keessan. Ergamaa. Rakkinni kee Ergamaan kana. kan Muhammad ka kan biraa maali? Okay, ye Muhammad Madde. Okay, Muhammad dubbii ofiiti moo dubbii isaa dubbata moo dubbii rabbii dubbata? Ragaa hojii ammas dubbachuu qabda. Jecha jedha kaa jecha. 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 Okay. Waan ammas fakkeenya sii godhu yoo fakkeenyuma sii galte. Ergamaan Waaqayyoo Maariyaami dhufe moo dhufe? An akkuma sii galtuuf si shannafoo osoo hin ta'in. Laa maala shannafaa miti dorgomu. Okay, ergamaan Waaqayyoo gara dubroo Maariyaam dhufeemi? Jedhe ka dhufe moo dhufe? Dhufe. Maal jedheen dhufee Maariyamaan? Ani Maaramitti nama nobbo waa'ee Maaramii maatti beekan. On amantuu didde baga diddebbo Maariyaamitti nama ne mara. Eenyu sinii dhalche gooftaa? Eenyu sinii dhale? Eenyu dee? Ati maa quraana jalaa dheechitaa? Obbaleetti sii galcha quraana dheechitan jedhin quraanan beeytu hin dubbisne wangeelallee ati hin dubbisne obse. Waan salphoo waan akka waan si afaan Oromoo si gaafa jira. Ati nama ergamaan Waaqayyo Maariyaami dhufe moo dhufne hin beekne Maariyaamatti nan galchuu deebisi hin beeka hin beeku. Ergamaa Waaqayyo Maariyaami dhufe moo sayxaana gara Maariyaami dhufe dubroo Maariyaam. Wangeela beektu jettee. Wallahi hin beektu beeka akkam beeku. Waan siin jedhe sekenduma takka naa deebisi obse mucaa intala eenyu eegu jirtu sitti deema. Carraasi waan siin jedhe. Waan si jedhe yeroo keessa gufuu fi nuti qo'e gisee takka ifamu. Osoo hin jalqaba wangeelaaf jecha dhufe waa'ee wangeela san malee homaa wanna biraatti hin darbu. Garuu ani nuti dhaggeeffatu nuti gandi kun bakka ta'e quraanaas finnee wangeelaas finnee as tattaa'u jira. Yoo atete waan si fakkaatu akkaataa waan lachuu gamala yoo gamanoo kana qofa rukutte waan si ajjechaa yoo ta'e haasaan daran ajjechaa Waaqayyoon ka'ee ajajuu siif hinna wangeela keetirraa. Dirqama keetti fudhachuun eega quraanatti yoo quraanni nama ajjeesette wangeelli keessaan daran akka Yesuus illee nama ajjeesu si kannina nuti. Kanaaf as teenya comparative religion amantaa lamaan wal madaalchifnee waliigallee akkasitti asirra jirra obsee. Waan siin jedhe amma quraanni jecha ergamaa kabajamaati. Alaikum salaam. Ali mee lallaba abbo. Mucaa taani deemisa. Biliyoon falloo godhaa jechuudha. maaloo alitti nan deemu. Aliin na qaabsatu. Hin barbaadu alicha. Biliyoon aanuun ni maafi. Qoy dhaabbadhu kanatti deemta. Obse gaafa Yesuus Kiristoos ilmaan gammachiisuu dubroon hin ulfooftu jedhan eenyutu Maariyaami dhufe seexaana moo ergamaa Waaqayyooti? Ergamaa Waaqayyooti. Maal jedheen ergamaa Waaqayyoo? Ilma hindeessaa jedheen. Goobas. Waaqayyoo jedheen moo ergamaa Waaqayyoo jedheen? Waaqayyooti ergate kaa maal jechuudha? Maal ergate? Mul'ata argeetti dubbatu. No ansan sin jen. Jechi ergamaa Waaqayyoo Maariyaam hin jedhe jecha maaliiti? Ilma hindeessaa jedheen. Okay. Dubbiin san dubbii ergamaa Waaqayyooti moo dubbii Waaqayyooti? Dubbii Waaqayyooti. Eenyu Waaqayyoo dubbate? Waaqayyoo dubbate? Ergamaa dubbate moo Waaqayyoo dubbate? Ergamaan ergaa dabarsee dhufee laata? Akkasuma. Ergamaan ergaa dabarsee malee jecha ofiisaan dubbate. Jechi ergamaan erga dabarse. Jechi ergamaa kabaja. Jechi gartee ilma hindeessaa san jechi ergamaati moo jecha Waaqayyooti? Jechi Maariyaamitti dhufe san jechi Maariyaami jechi ergamaan fide san ilma hindeessa kan jedhu san dubbii isaati moo dubbii Waaqayyoo fide?
dubbii waaqayyoo fideetti Goobas. Eenyu dubbate dubbii kan Waaqayyoo dubbate moo kallattiin ergamaa dubbate? ergamaatitti dubbata isheetti. Goobas. Dubbiin san dubbii ergamaati moo dubbii Waaqayyooti? Akkamsitti maal jiru abbuu waaqayyoo itti dubbate inni immoo ergaa dabarsee dhufee isheetti. Okay. Dubbii ergaan kabajamaan gaafa Nabi Muhammad ergamaan kabajamaa jecha ergamaa kabajamaati jecha namaati miti of biraa hin uumne jedha. Guutuu isaa yoo dubbiste. Of biraa hin uumne bar kabajamaadha ofii isaatii hin uumne raagaa miti walalee isaa miti bar jecha ergamaa Jibriil ergamaa waaqayyoo jechuu ergamaa waaqayyooti. So tasanii silaa wangeela dubbiste akkanatti nu rakkitu. Mee mucaataan osoo shaadaa gara shaadaatiin deema. Ati gisee enerjii qabdu galgala akka qoottu. Si ameen jedhee. Adeemee mootummaa biyya irratti si kasasagana. Amma Yesuusitti amanaa dhiisa ta'uun akkasii bor walitti deebina caa bakka. Nagaan deebi'ee. Waroo aappii qoraanas gabbifadhu kottu. Indi no si godhe no. Alii dubbadhaa eenyu kana wajjii Nan qaba aappii bas duraa. ishaayi salaataa. Ayyee aappii qoraanatis ka wangeelaas buufadhu okay. Telefoon lama qabadhu kottu boru. Eenyu hojii Ustaz dubbadhaa. mucaa Ani immoo ya Allah biraan wannan nu gaggeessitu ustaz. San kan Maal mucaa anas? soyina ishee amma gaaf. Kan hin jirtaniif hin bare jechuun ani ni hudhodha boo bilchaadhe boo ani ateessa ijjiti handala iddo if jibbaan Ali inni jira mucaa kiyyeeyye Ali ani deebisaaf baadii fixratallaahi latti fadha ani hin baa jechuun bilbiladha bilbiluufi wallahi namatti bilbila ijoollee tiyyatti bilbila madarasa jiran alada ijoolleedhaan isiniin fuudhaan jiraan dhufee masjiidan dhaqa. Okay, assalamu alaikum. Aliin ijoolleen jaalala irraa qabamtee jennaan aliin dide kanaaf aliisi miti ijoolleen. Nagaafatteen jalatti deejo. Nagaafatteen jalatti deemo mucaa ammaa kana namni balaaleffatte. Khayr inshallah. Osoo santi asaleet. Seerattiin siyaasa hin dubbatin jetti bar. Yeroo maan dubbadde hin dubbatin seerattiin siyaasa kaasaati. Hin dubbatin jetti. Okay. Ya Allah khayyatu. Abbaan Ustaz Ali ya Allah ka jedhu kan abbaan tokko keessummachiisaa nutti hin qabne baran. Sana Turkiin baasan Turkiin Itoophiyaa. Ya Allah ishi amma muitir rakhasi dubbaddu inshallah. Ishee yeroon Aye, maqaan siidaa eenyudha? Maqaan keenyudha obboleettiya? Dansa. Dansaadha? Ishi dansaa teenya islaamummaa irra gaaffii maalii qabda? Namni tokko yoo dhalatu iyyuu islaamaa Aye, naan jedhani aye, bakkeen akka pheenxee keessatti kan dhagayetti namni tokko yoo dhalatu gar gooftaa dhufuuf cuubame gar gooftaatti cuubama suniin dhaloota lammeessoo dhalatee akkasii jedha. aya, Kanaafuu akka islaamaatti kan dhagaye namni kamiyyuu gaafa dhalate islaama waan ta'eef yoo amantii bira keessa hin jiraatin inni nu islaamumaa ashaada qabaachuun hin barbaachisu waan jedha dhagaye. okay, bareedaadha ishi. Gaaffiin bareedaadha. Takka faaratti namni jalqaba gaafa dhalatu ilmi namaa jechuudha. Addaam irraa kaasee hanga amma jiruu kanatti gaafa dhalatu ilmi namaa islaamummaa irratti dhalata. Rabbiin maal nuun jaa quraana isaa kabajamaa jecha isaa keessatti suuraa boqonnaa 30 irratti fixratallaahi allatii fatarannaasa caleehaa amantaan ilmi namaa jalqaba irratti uumamu kan rabbiin jalqaba ilmi namaa gaafa gara haadhaa keessaa gabbaasu irratti uumamu islaamummaadha jedha. Ergamaan rabbiillee salawaatu rabbi salaam alayhi hadiisa keessatti maal jaanii barsanii daa'imni xiqqishaan takka gaafa dhalattu islaamummaa irratti dhalatti jedha. Haadhaa fi abbaatitu au nasraani maal jedha haadhaa fi abbaatitu yookaan nasaaraa yookaan kiristaana taasisa. Akkasuma gartee
Yahudaallee haadhaa fi abbaatu guyyaa keessaa taasisa malee ilmi namaa jalqaba gaafa dhalatu daa'imni gaafa dhalatu islaamummaa irratti fixraa ganamaa islaamummaa irratti dhalatti nun ja'a. Tole. Kanaaf namni tokko gaafa dhalatu islaamummaa irratti dhalate. Erga dhalateen booda maal ta'a? Guyyaa keessaa faamiliin jechuudha bultii 40 irratti cuuftee kiristinnaa kaasti. Rabbiin maal jaa Quraana keessatti sibqatallaahi waman ahsanu minallaahi sibqa. Dibata ganamaa jechuudha. Islaamummaa jechuun guyyaa keessaa kasi diban yookaan kasi cuubanii islaamummaa si kaasan osoo hin taane dibata ganamaa Rabbiin garaa haadha keessatti si dibee erga dhalattellee islaamummaa hojii si lalkiisa jechuudha. Fakkeenyaaf mee nama islaamaa kan dhalate tokko jechuudha. Namni tokko gaafa namni islaamaa tokko irraa dhalate islaamummaa irratti waan dhalatuuf jecha kiristinnaa yookaan cuubuun isaan barbaachisu akkasuma gartee bishaan keessa cuubanii maal godhuun isaan barbaachisu shahaadaa qabachuun isaan barbaachisu akkuma dhalatetti guddateetuma akkuma dhalatetti islaamummaa irratti dhalata waan ta'eef jecha akkuma dhalatetti guddateetti eeggas booda erga guddatee booda seeratti bulmaata islaamummaadhaa barsiifama malee ilmi namaadhaa erga dhalate shahaadaa akkasuma gartee cuubuun isaan barbaachisu jechuudha islaamummaa keessatti. Kanaaf warri kiristaanaatu wanni cuubaniif maali jennaani daa'imni gaafa dhalatu islaamummaa irratti akka dhalatu waan beekaniif jecha kiristaanonni bultii 40 irratti daa'ima cuubu jechuudha. Daa'imni takka fakkeenyaaf amma daa'imni takka akka kiristaanaatti yoo fudhatte yooniif osoo hin cuubamin takka duute daa'imni takka hogga deebite jechuudha. Tolee akkasuma gartee daa'imni haati dhaltee yoo har'a galgala kana deebite mana kiristaanaa keessatti hin awwaalan yookaan beeti kiristaanaa keessatti hin awwaalan. Maaliif jennaan cubbuu qabdii cubbuudhaan duute daa'imni takka gaafa dhalattu cubbuun dhalatti yaanii kiristaanonni waan amananiif jecha daa'imni gaafa dhalattee ammuma dhalattee amma yoo duute mana kiristaanaa keessatti hin awwaalan fageessaniiti bakkeetti awwaalu jechuudha. Kana maali jennaan islaamummaa irratti dhalattee waan beekaniif jecha jechuudha. Kanaaf amantaa islaamaa keessatti Rabbiin gaafa namni tokko daa'imni takka dhalattu namni kiristaanaa irra yoo dhalatte daa'imni sun muslima jechuudha. Erga isiin barte booda yookaan Yahudaa yookaan Pheenxee yookaan Ortodoksii godhanii cuubanii kiristinnaa kaasan malee achi dura daa'imni gaafa dhalattu islaamummaa irratti dhalattiin hunjaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Tolee ilma namaa addaamirraa kaasee hanga dhaloota amma jiru kanatti ilmi namaa hundinuu islaamummaa irratti uumamaa jeeta kan Rabbiin nu barsiisu jechuudha. Asirratti waan siin gallee yoo jiraate gaafadhu. Tunnichaan baay'ee dansaadha. Wayye si dhagaa dubbadhu. Kun inni baay'ee ifa kanaan betta nama wal falminee fakkeenya namni tokko booranii amma waaqeffataa jedhee amantii kiristaanaattiin islaamu ka pheenxeettiin islaamu waaqeffata jedhanii aaduma abbaa fi ka duri dhalateetti bulaa miti. Garuu namni boorana sun waaqeffataallee ta'e kiristaanallee amantaa feetallee amma warra hordofu jalqaba gaafa dhalatu islaamummaa irratti dhalata. Erga islaamummaa irratti dhalate booda guyyaa namni boorana sun ashaada qabaachuun hin barbaachisu fakkeenya. Okay, namni booranaa kan islaamummaa hordofu moo? Yaadelle yoo amantummaa abbaa isa baqa waaqa nagaan na oolchi nagaan na bulchedhe waaqeffatee qofa baqqatamuu fi jiraata. Amantii takkaayyuu keessa hin jiru jechuudha. Inni gaafa dhalatee waan islaam ta'ee fi ashaadaan isaa fi kaakkanaatiin barbaachisu. Okay, bareedaadha. Gaaffii bareeda gaafatte. Takkaffaa irratti islaamummaa irratti gaafa dhalattu daa'imni takka qulqulluu haala taatee dhalatti. Fakkeenyaaf daa'imni gaafa dhalattu daa'imni badiin qabdi jechuudha. Maaliif jennaan cubbuu fi hamtuu wanni kun gaarii addaan beektu waan ta'eef jecha daa'imni gaafa dhalattu islaama haala taateen dhalatti yaa Rabbi dubbata. Erga dhalatteen booda namni kun dirqama erga dhalatee guddateen booda maal godhata? San booda haala seera ittiin bulmaata seera shariyaa islaamaadhaa barata jechuudha. Seera ittiin bulmaata shariyaa islaamaa san keessatti fakkeenyaaf ergamootatti rabbitti amanuu jira. Takkaffaa irratti harkaan seera islaamaa keessaa takkaffaa kan duraadhaa jechuudha. Harkaan islaamaa keessaa kan duraadhaa rabbitti amanuudha jechuudha. Rabbitti amantee rabbiin tokkicha malee kan dhugaa waaqeffamu akka hin jirre amanuudha. Itti aansitee nabiyyoota yookaan ergamtoota rabbiitti amanuu jechuudha. Ergamtoota rabbiitti yoo amante akkasuma rabbitti yoo amante malee seera shariyaa islaamaa saniin guutu. Fakkeenyaaf daa'imni gaafa dhalattu kun maarree kun hamaadhaa kun warra addan beektu erga guddatteen booda immoo waan hamaa fi tolaa hunda dabartee san booda seera shariyaa islaamaa baratti jechuudha. Akkamitti akka nabiyyoota hordofan akkam salaataa soomanaa jira seera shariyaa islaamaa keessaa seera ittiin bulmaata shariyaa islaamaa hojjetu jira waan ta'eef jecha dirqama kana hojjechuu qabdi jechuudha. Dirqama nabiyyootatti amanuu qabdi akkasuma rabbitti ergaa amantee booda nabiyyootatti amanuu qabdi. Fakkeenyaaf warri ati waaqeffataa jirtu kuni waaqeffataani nabiyyootatti hin amanu bar
ergamoota rabbiidha akkas kan rabbiin ittiin bulmaata seera ittiin bulmaata jeen quraana fakkeenyaaf nabi Muhammad nu erge rabbiin quraana keessatti nabiyyi Muhammad wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin aalama kana hundaaf rahmata goonee si erginee jaa rabbiin dabalata nabiyyi Muhammad ergee qofan dhiibna rabbiin qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uunii yuhibbukumullah yoo rabbiin jaalatan taatanii ana hordofaa jedhiini jaa rabbi nabi Muhammadin hordofuu dirqama nurra godhe rabbiin jechuudha dabalata yaa ayyuhal laziina aamanuu atii'u allaha wa atii'u rasuula yaa warra rabbitti amantani qaalii kiyya godha qaalii ergamaa keessanillee godha jaa ergamaan keenya kan sun eenyu nabiyyi Muhammad jechuudha salawaatu rabbi salaam alayhi kanaafuu dirqama qaalii nabiyyi Muhammadillee godhuun dirqama karaa nabiyyi Muhammad irra nu kaan irra illee deemuun dirqama dabalataan ergamaan rabbiidhaa maal jaani hadiisa keessatti alaykum bisunnati wa sunnati khulafaa